tokko haasofte naan jedhan malee ani nama wallahi rabbiin nam bulchini nama tokko ajandaa godhachuun fedhu. Warroota na arrabsanii warroota sirraa mataa galabatanii osoo an isaan hin tuqin waan naan jedhanuu jiran isaanuu ajandaan godhanii guyyaa takka. Feemasuudhaa fi jinni illee hin fedhu kaduraatu itti gaabbu jiraan si galee miti dhimma takka sirraan qabu akka nama takkaatti si kabaja si onnedha. Rakkataa gargaartaa miskiina gargaartaa beelayaa gargaartaa ka dhukkubsate gargaartaa itti ulfeessanii karaggatan gargaartaa tamaraachanii karaggatan hadaggatan gargaartaa ni gargaarta. Kiisi kan keetii baaftee nyaachifteerta nyaachifteerta yaalteerta yaalteerta. Diqqaa birallee dhaabatteerta guddaa birallee dhaabattee jirta. Adda sitti ka'ee fi dhugaa tantee hin dabsan bor arrabni kiyya kun daba. Garuu badii ati qabduu fi dhugaa ati qabdu illee lafa kaaya. Kariimaa illee beeku Mariyamaa illee beeku sillee beeku obboleessa kiyya. Ijoolleen tun ijoollee dubaraati. Ati nama laa ilaaha illallaan rabbitti amana. Dubartiin rasuulli keenya amaanaa jedhanii amaanaa isinitti nu dhiisan sallallahu alaihi wasallam. Hadda sanirra hin jirru hundi kennaayyuu. Nullee akka nabii fi hadiisa rasuulaatiif kan rabbiirrallee hin jirru isinillee hin jirtan yerootu dhoogge. Haa ta'u hadda garuu eega dhugaa baasa jette 4,800 sibiraa qabdi 4,400 jamiilaan jettuu miti. Ta duraayyuu 4,800 da'uu 2,000 jedhaa jirta. Waan isii himii fiitii risiitii as kennadhu tartiibaan dubbadhu. Jarjara keessa dubbiillee hin balleeffatini. Aarii keessa dubbiillee hin balleeffatini. Namni isaan jaamata si qabaa jiru hin jiru. Arrabsoo miti odoo isaa 24 waasiin jedhillee nuuraddiinuma. Wanni asirraa buusu tokko hin jiru. Akkana. Ani ilaali yeroo darbellee dhufee kabaa ture tokkoffaa neetwoorkiin beeyta. Lammaffaa mootu wallaahi an dhugaa dabsuun barbaadu ani. Wallaahi ittillee namni tokko hin amaninaa jettee san kaaliqni haa murteessu. Gaafa mucayyoon tun akka kennitu ana rabbii isi haasa waliin haasofne. Gaafa na kennitu amaanaa na bira kaatte. Look amaanaa isiin na bira kaatte ani. Lakka omaanatti hin kennine. Amaanaa na haateetu si biraa warra kanallee argiteetiin haarawa bira galee ani amanuu dadhabee naan jennaan hayyee jedheeni gaafa achi dhaqu namitti tu lookeeshinii naa wassafe isiin hin beeytu iyyuu bakka san. Obboleettiti aniila haqa namaa takkaanii waa akkaddu ani. Na dhageeffadhu laala. Abrii ana ittiin dhaqata malee namni na waliin dhaqu tokko hin jiru. Amma waan kana wallaahi jedhati yana dhageeffadha namni gubbaa kana jirtan. Baabaa afaanis si qaba waan tokko. Akkuma Kariimaanii birrii 8,000 kennitee kaatee 2,000 ergee fi deebitee 1,000 biraa gubbaan dabaltetti birriin tun akka tanaa ergiin taane tanaa kaa'ii akkanumatti shakki. Wallaahi rabbiin natti ragaadha. Itti fufi. Qoy takkatti mana fixachiisa. Ani amma wallaahi mana kan kee dhufeellee akka ajandaa namni illee na godhatu hin barbaanne dhugaan dhugaadhaa haqa ijoollee viizaallee jalqabarraallee wanni ani waa akkadheen jiru abbaa barbaade yoo ta'e ani seerri akkana na godha maali jedhee haqa namaallee dabsuun barbaadu ani ilaala obboleettiiti. Sillee qeequun barbaadu si arrabsuus hin barbaadu. Tokko abbaa barbaade yoo ta'e ani amaanaa nama hedduun natti kennatee na biraa qaba. Istiil ammallee jechuudha. Si galee lammata. Haguma mana biyya kana gale kalee dheengadda birrii akkaawuntii kiyyarra galee jira. Si gala na dhageeffadhu sirriitti na dhagaye. Haayxii mucayyoo tanaa dhugaa ka rabbiin dukkanni kun beeku ka anaa fi isiin beeynu rabbi gidduu keenya ka jiru birriin isiin natti kennite birrii 4,800 2,000 akkaawuntii kiyyarra galchite osoo biyya san jiru rakkadhee naa galchii jette. Walumaa gala birriin isiin 6,000 meeqa jechuudha. Na dhageeffadhu san booda anamma riyaalitii jiru sitti hima sana booda dhugaa rabbi habaasa. Wayii fi barbaaba herreegaa fi 6,000 meeqa jechuudha. 6,800 4,600 jechaa turtan 4,800 Jamiila gisee hedduu itti bilbilee 4,800 jechaanii ture. So jechuun 2,200 dabaltee biree 6,800 ta'a jechuudha. Gaafa harkatti si. Qoy qabiima waa takka carraa namni sii kenna hin jiru qaxxamurtee dhageeffadhu ani yoo nyaachuu barbaade baaba Nuraddiin 6,800 jechuudha akkasii. 6,800 mucayyoo tana nyaachuu yoo barbaade ani birri takka illee galchuu fi dhabuu inuma danda'a ture yoo nyaachuu barbaade. Maaliif harkaaf harka na kennite waan ta'eef. Kanaafi naa galchiisiin jennaan gaaf durallee amaanaa naan jette abboo si jalaa yoo ka balleessan taate haasofni anaaf isiin waliin haasofne bilbila si keessa hin jira bilbila kiyya keessa hin jira rakkoon qabu kun waliin galche. So
fuudhee akkaawuntii kiyyarra galcheen. Mallaqa. Amma naa galchiisiin jettee amma isiin rakkannaan gaafa sani birri harkaan qabu ture. Haasofni isiin anaaf isiin haasofneen jira waan ta'eef tokko lamaan ol dhageessisuu dandeenya. Amma warraaf erguuf immoo ijoolleef erguuf immoo maali jennaan daruurii 2,500 naa galcheette 2,600 galcheef. I think risiitonni hin jira waan ta'eef ka achi jiru ka achi jiru ji'a dheeraadha waan ji'a 4 ji'a 5 hin caala almost akkasi. Risiitidhaan san isteetimentii isaa borganama baasee maqaa isiin akkaawuntii naggalchite baasee tartiiban si erga rakkoon tokko hin jiru. An dhugaa nama tokko haalu akkas na fakkaata not sure. Ammas deebi'ee birrii 500 ho'i galcheef naannoo 17,000 waan ta'e 700 waan ta'es galcheef. Risiiti anamma laale risiitidhaan tokko lamaan si erga rakkoon qabu. WhatsApp kiyya keessa seentee risiitii an ergeef dimshaasha isaa si yaa ergitu. Maaliif kuma afurii san dhugaan nu baasa san haqaan nu baasa amma isiin homaan an galchine yoo jettellee tarii yoo dagattellee. Ani way hariyeenyo isirraa qaban uladdiin laali. Waa lama dubbatte isiin laali. 17,000. Kun amma laal asitti kuma meeqa? Nurratti gale 17,000 sun. 17,000 ka gale qoy maqaasii dubbisa. 17,000 Abdul Karim Muhammad Hussein. Abdul Karimii kanarratti yeroo meeqa si galche jedhin. Risiitiin hin jira waan ta'eef. Yookiin anas saalfata yookiin sit saalfata. Rakkoon qabu bar ansanii risiitii wanni kakuutti nama nu jedheef tokko. Abdul Karim Muhammad Hussein irratti akkaawuntii nambarii baankiidha jechuudha. 7923 irratti gaafa guyyaa meeqa ji'a sagalaffaa bulii 29 bara 2024. Rakkoon qaban risiitii bilbila isiin akkaawuntii narra ergitee naa galchu jetteeni baasee 1,2,3 jedhee isin erga rakkoon qabu. Amma ka gaafa dura Muhammad kun kan keetii Tamiima Abdallaa Guddataa. Tamiima Abdallaa Guddataa irrattis risiitiin ergamee wanno erga birrii 45 achirra ergitee jirta. Risiitii 4G akka hin finne waan kompiitaraa fi wannoon dubbatu akkamiin risiitii 4G fida. Risiitii 4G akkamiin fidanii siifan. Risiitiin 4G dhufuu hin danda'u. Siifan atis koomentii jalatti dhageeffadhu siifan. Gaafa duraa Mubaarakii waliin taatanii warra Dubaayii awwaaqabaa turtan. Haqa ijoollee baasaa galchaa turtan. Tokko isaa iyyuu namni isinii wajji yeroo san dhaabatee deemaa ture. Koomentii kiyya jalatti waan jettee barreessiteertu argiteerta birrii nama du'ee nyaate jette. Koomentii kan koo jalatti akkas jettee barreessite. Birrii nama du'ee nyaate namti kun jettee waan akkasii barreessite na fakkaate. Birrii nama du'ee ta nyaate sanillee baastee noo himtaatis. Haadha faatee na dhagaye ani amma yoo as gastii kan kee keessa taa'ee dubbadhu sodaa yookaan immoo wannoo jechuu osoo hin taane dhugaan dhugaadha. Dhugama san dubbachuuf dhufa malee ani. Baabaa sodaa miti bareennu eenyu waan sodaatu. Deengadda mucaa mana gastii keessatti ijoollee walii matte sayyoo argitanii. Deengadda kun haadhatee natanii baaba abu muraadiin bira jirtu. Wallaa ijoolleen sun gaafa dura gastii aslii keessa walii buunee turre achi as garaana nyaatan. Namni dhiyaatee argamee bari namaayyuu kabajee ofillee kabajee yaa ummata kiyya kanatu na harkabbate kanatu galee dhiifama naa godha obboleettitii rabbii jedhi naa dhiisii hin qabu baddeellee hoo jettan dhabdaniillee ilma namaa harkabbate tokko hin jiru. Ana wanni harkabbate tokko hin jiru. Ana akkamatti sobanii fi akkamatti gara fiigantu na aarse malee wallaahi hammeenya takka isinirraa hin qabu anin. Dhageeffadhu kaa ana amma ila tokko 2-3 jedhee haasaa eengaddaatti haasoftellee kaasuun barbaadu ragaa itti qaba waan ta'eef jechuudha. Ana amma kama mucattii tanaa si xumure yaada kiyyatti aane. Yallaatti mucayyoo tana waan galchee Kariimaadha Mariyamaa Miiruuti qabadhu Kariimaa wajji jirra amma waa'ee Kariimaa irra jirra itti fufaash. Risiitidhaan jiru si ergaa san achitti mana yoo natti hayxisii natti hafes rakkoon qabu. Daqiiqaa takkan dabarsuun galchaaf. Yaa'ii kanaa ol nakkenni amma wanni hayxisii na biratti hafteen jirtu hundaa galcheefii jira jettan isin. Ani galcheefii jira birriin hafeetiin yoo ka jiraatu taate walumaan hirreynee 6,800 miti ree.
kuma jaaf dhibba saddeet eengadda gaafa gale sagalee ati amma ijoollee nama dhageessiftu san haga gale galcheef sii galcha rakkoon qabu ba'aallaan haa obsii ka jedhe san haga biyya gale yoom akka gale beekamaadha maqaa akkaawuntii kiyyarraa gara akkaawuntii nama saniitti tare waan ta'eef 5,000 fi 45,000 jechuun risiitiin lamaan kun. Kasan dura ammoo jechuun sayyoom galchitaniif isin birri meeqa galchitaniif akka galtan? 45,000 pilaas 5,000 50. 50. Sagaleen ati dhageessisaa turte sun iskiriinshuut gootee haa ergitu guyyaa wajjin. Ishi birrii kuma jahaa fi dhibba saddeet keessa birriin kuma jahaa fi dhibba saddeeti Dubaay Itoophiyaa 50 taati. Yaa haadha faate ila maaltu jira si fakkaate tokkoffaa 6,800 miikasiin na kennite. Ani amma risiitii 3-4 galchee fi jiraan akkaawuntii ittiin galche san irraa akkaawuntii isiin na ergite san isteetimentii isii borbaasee nama gizee san biyya kana jiru an achi taa'ee naa galche jedheen san baasee sii ergaa rakkoon qabu kun ol nun dhabsiisu yoo mootuu hayxi isiinatti asafeellee daqiiqaa sanitti galchaa fi rakkoon qabu kun ol nun dhabsiisu. Baaba amarsiitiin arguun dandeessanii isin amma. An amma akkami si ergare an barbaasee si ergaa siin jedha risiitiin na bira hin jiru maama. Namni isin Dubaay qoya birrii 50 kana biyya keessatti ergitaniif malee birrii kan godhee Dubaay teettanii ergitaniif risiitiin isin yeroo Dubaay osoo Dubaay jiru ergeef. Eeywa risiitiin isin bira dhufee suuraan isin bira jiraa miti? Risiitiin isin bira dhufee suuraan isin bira jiraa miti? Risiitiin na bira jira laal bilbila amma an qabu kana keessa hin jiru haadha faate. Yoo danda'amaa ta'e isii bira ka jiru waan inni maqaa ati akkaawuntiin naa galchi jetteen sii galchi as ergi jedhiin. Siyaa ergi. Bara amma wasaappii keessa amma sobaastanii natti ergitanii natti tola. Amma waatsaappii keessa hin jiru wanni ol nu dhabsiisu hin jiru wanni an 4G baasus hin jiru qaamni isteetimentii baasee sii ergaa siin jedha barkama akkaawuntii siin naa galchi jetteen borsii ergamaa waa duunee bullama yoo rabbi nu ajjeesee bulleen beeynu rakkoon qabu. Kariima ati risiitiin si biratti hafee jira barbaadi. Risiitiin kana biratti hafee yoo jiraatu kaawwannaa sanii kaa fakkeenya amma gaafa harkatti itti kennu kana 8,600 itti kennee siin jedheemi. San keessa 2,500 tana erge san isii bichaa nara hafuun ooltu isin si bira hin dhufnee milaalime hin dhufne isin. Birriin 17 na bira dhufteerti. 17 miti waan dhufi. 2,000 diraama 2,500. Diraama 2,500 si erge? 70 wayii sun si bira hin dhufne na fakkaate. Tagaafa amma 8,600 narraa fuudheti sun san keessa 2,500 ergee 6,000 biratti hafte. Itti deebi'ee 6,000 biratti hafte. Kariimaa xiyya bar 6,000 biratti naftu qoy. Atuma fakkeenyaaf mee akka inni jedhe dhiisnee 8,600 hirdhisuu 2,500 jenna. 6,000 bira hafe. Ammas deebi'ee meeqa si erge birrii 50 waan na erge na meeqa na erge 500 na erge jedhe. Afachuun ergine sitti maa jira? 6,000 afaami. Itti deebi'ee 2,000 risiitiin itti erge. Ta itti ergite dhiisi tasii erge natti himi. Ta itti ergite dhiisi tasii erge natti himi. Tanaa erge. Walumaa galatti ta itti ergite dhiisiiti 8,600 duraanii keessaa 2,000 ta amma booda itti ergite achumatti dhiisi 8,600 ta duraanii itti ergite san keessaa hanga biratti hafe qofa natti haga inni si ergee fi haga inni si erge qofa natti 2,000 itti ergite qarii godhadhu kaayadhu. Ishi sariiti. Haga inni si erge qofa natti himi. Maaliif ati haga haxxi tante baankii irra galte hin wallaaltu jechuudha. Natti himi. Isii risiitii amma taa'annaa san tafe isillee sii ergata 2,500 san isillee sii erga. 2,500 si erge laale amma 8,000 keessaa 2,500 yoo si erge 6,100 takka ta'u obboleettiiti. Keessaa hoo 6,800 kana keessaa wanni inni si erge jira. 50,000 amma erge biyya gale naa erge tanaa fi 500 walirratti dabalanii. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aishi hirdhisuu 3,000 jenna. Sorry
kuma tokkoof 500 meeqa taate 2,000 hir'isuu 2,000 kuma afur tafa. hir'isuu 2,000 jenna 4,100 takka tokko. Eewwa. Kuma afuriif dhibba takka sanillee dhiisi kuma afur tafa jedhe. Dhibba takkaa sunillee keessaa baase. Kuma afur tafaayyee. Kuma afurii sanitti kuma afur tafa kuma afurii sanirratti itti deebi'ee risiitiin 2,000 itti erge. Kuma ja'a. Kuno rabbi ragaa kuno ilmaanti rabbi nan guddifachiisi yoo an tolche takka isarra dhara kan kahe. Kuma ja'a. Kuma ja'a. Dhageettan. Deeynin tiyya. Wallaahi wa billaahi tallaahi harka kiyya kana mirgaatiin itti kenna. Abu Muraad welcome.